أنا كيف أنا يوم أنا سلمان أنا ما ما تعرف ناس بس الحمد لله سيدي جنتي كا فيلم كنا درينا جرا محمد كدرو أيوة زيتي دمفا زيتي دمفا شاتا كيلا فكايبو لا كيف أنا لا تنينا يا لا نودمتا سلمان والدي إيش النداني إيش الندى إيش الندى إيش الندى شوفي مالي هاي كتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجت هردوتو channel محمد الرجاء الشمال ركفوني كبجمتو تفي هردوتو محمد توب الرجاء يا هذا مالك وقتني لفتنجتني أكا غافي إنغوري فوندورا فو أربو دينتني سني كبافنا دوا دويسني أولا يتفيدنا كمجن أنسني سني كبافنا كان في channel li kunin len hara like share subscribe go chunu bira da badda wal bira da bachun ada oromo ti sinin jenna arra brankin go mo kam akami malo jatama mali hojetan nuriya mana jirtu bakka naga jirti nuriya yero mana natti fudi je channel to reetan doto taki ya sumano isin le commenti jalatti ti fudi ana ga badda natti fudi je channel to re akasitti he futu masanu kana jibiti si masanu kana bisi jibisi ani fuudhu malee jedheni akkasitti har'a mootuyyuu ani biraankiin isii godhuuf deemu Maammadii guddaa isin agartan kana baaltoo itti diree lixmaa itti kaa'ee lippistikii itti godhee as teessisee hoggaa isin dalaga irraa dhufu akkasitti taa'ee wajjin haasaya isiin hoggaa agarte wayii gaggaba lafa dhooyti wayiin immoo hin nyaatti beektanii nafa kanaan akka malee guutamtee jirti. Kana waan ta'eef akkasitti har'a Nuuriyaa Imaan keessaa yaadisiisu malee dhiisu nu faana tura nu hordofaa share like subscribe gochuun dagatina isiniin jedha amma ka'ee kaameraa dho'ise amma sa'aatiin isii dalaga irraa dhuftu gahee akkasitti ani waa mara jaa'iza godheetiin isin immoo nu waliin jirtanii ani mootiyyuu Muhammadiin har'a jijjiiretiin gara dubartiitti jaartii godhachuuf deemaa horaa bulaa isiniin jedha nu faana tura. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Muhammad Tuubii Nuuriyaa yeroo loltelle yoo isin loltes yoo nu dhooftelle obsuun dirqama kenna waan ta'eef obsinee dandeetti nu faana tura isiniin jenna yoo isin loltes yoo isin nu dhooftes obsuun dirqama keessa abdii guddaa qabna nu faana tura. Egaa hordoftoota keenya akkuma isiniin jennetti ka filima keenya dareenee jirra. Muhammad kadura agartan qaba huccuu adii uffatee taa'u sun ginu amma akkana ta'e jaartii jabduudha. Akkasitti Nuuriyaan haqa isii dhuftutti Nuuriyaan amma hin dhufti. Yoo dhufte maal akka jettu maal akka taatu walumaan laallaan nu faana tura isiniin jedha. السلام عليكم. Alaikum salaam. كم؟ Egaa. إرزاني. أي موضوعي؟ Em barattaa rakkoo qabu jarjariin. Akkam? Ka'ee akkana ol bira ciqilfatanii waliin teessan kana maal? takka lama sadi taneera. Durumaan waan sadiirra ta'ee afurii. Alhamdulillah. Sandi lakkaa'ini. Leeshin lakkoofne haa? Haala jambinu godhu edda? Har'a ani mootii keessanii ati jaartii hangafaati. Isiin tun jaartii lammataati. Surprise godhuufi. Surprise jaartii fuudhanii surprise godhu jira. Erga oomishti maayinirre. Yabboo. Amma laal. Mee sirriitti ta'ame naannoo dadhabee dhufee amma waan amma sinqiitii silaa. Amma mana shari'aa geessina. Ta duraan sii jedhe tanatti fuudhii natti fuutu malee jedhee si kadhachaa ture sun illee tana. Tamaa amma ka'iiti mana kanallee gaariitti tolchee taa'ee. Achi mana hirribaa sanillee tolchii isillee achi baatee achitti haa tolfattu. Isillee huccuullee tolchii fi mana shari'aa deemnaa gabbaan si suurallee kaasee anillee ijoollee namee dhufanii. Tamaa biddeenallee dafiitii amma tana gabbayii gararraa nuu biti. Akkasitti aruuta shakshaqee kan aruuta rakkate. Ayyabboo! Maal ayyaboo dura maal? Almatu biddeen bitee mana tolchee asuma siyaama. Ishuu goofaa si seessisee. Goofaa seessisee karaa kasaa si yaasa. Ishii ammaali isaati masaan as fiddu. An duraan qopheessite malee sanaa fiddeeyye. Kaata duraan qopheessite. An duraan qophaatee har'a fajaanaa fidde. Duraan. Ayiwa ol haruma taa'e mariin dhuftimi. Tole sin jechuu baate duraan mari'atteetti ta'us ta'uu baatee dirqina teessitee mareessitee akkas fidda.
alumatti difirtee akkamii qabdee onni akkamii qabaatte maal nagootii jechuudhaaf fiddee dhufte. Maal nagootii miti laal. Aywa maal nagootii amalee maal gochuu fiddee dhufte mana keessatti. Moo harkaan dabarsuu deemta. Anama akka duraalee sanillee sissoo gadulaan siin kara bisishira. Yoo duraanillee ani amma isii tana yoo aarsee na bira gabbaatee kutte akkam tayaa qubatti afaa ijoolleen harkaa wannaa ittiin sodaachaa tureni. Amma yoo siif ta'e hin teessa. Yoo siif ta'uu baate hidhadhee jira jaayiza. Aywa. Kanaafuu. Asaanumaa haala ijoollee keetiif godhuu deemta. Ana dhaabbatumatti na awwaalte jechuudha. Odoo fuudhinuu na awwaalte dhaabbatumatti. An duraanuu itti himee ijoollee tiyyallee hin taata. Ijoollee tiyyallee akka gaariitti na ilaalta. Yoo dhaltellee tabira ijoollee teetti Aywa isa mammee na bar. Ismaa nullee achuma keessa akkuma ati kana guddanne tamam. Ati teenyallee lammata fuutee heerumteeti akkasitti argine. Anga ilmoo biraa fiddutti. Aywa haadha ijoollee teeti. Jaartii teetis akkana si qaqqabdi ijoollee tee wajjin. Erga ilmoo fiddee. Amma natti ijini ani xiqquma keessa dadhabee yaa ijoolleen kee bushaara argitee bushaara san. Fandishaa argitee fandishaa san kennitee waan gurguddaa akka mammaa saansan jedhan sanitti bushaara gubbaa waan gaariitti fakkittee si kenniti. Ijoollee yaa waan jalaa immoo ijoollee keetiif kenniti. Kamtu qaama baasa. Akkasiin Allaala kanaa waan bainee keessaa baadhi. Sumayyaan akkasiin gootu. Amma waan dubbiin barbaadu. Amma karti ni jira. Dhaggeeffatu yeroo mara. Salmaan nama taati. Wanta adda si baasa kan billa ol keeti. Waan si ta'e dhaggeeffatu. An deebitee an sukkaara qabe kan sukkaara itti fidi. Teetu sukkaara miti fedhu soofittu si ta'a. Kuma lamaan wal xiqqeeffatanii akka teessan kana zayitii danfaa fidee sinirratti naqi. Tamaam. Aywa. Zayitii danfaa. Zayitii danfaa sinirratti mush sii fuudhu miti. Namni biraa ishee akka deebee ishee fuudhu miti akka garagaree ilaalleen godhu fuudhu. Tamaam. Ilmaa idaanii fuudhu gabbaastee kan biraa itti gurguruu. Ishintu onnee akkamii qabattee boodufte asitti akkana gootu. Mana keessatti onnee akkamii qabde. Onnee maaliif akkana onnee ishee bokoksitee dhuftee mana jaartii qabu akkamitti dhufte. Sumayyaa jedhee gadi fageenyaan. Sumayyaa. Amma dhagee taanuu Aishaan kiyyaa jechuudha. Shaana kee lafa kaa'e boo. Shaana kee lafa kaa'e. Natti ni hinayya. Dadhaa'u deemta. Sanaana. Walitti si qabeessa isiniin maxxansi lamaan. Gattaa'e. Natum taana sa'i. Odoo fuudhinaan natum ta'e. Oo fuudhee akkam na godhu deemta. Na dhaggeeffatu. Maal si dhaggeeffatu? Dhaggeettiin akkana qabu gurra qaban. Gudduun gattaa'e osoo waan keessa baasa. Mee galika waatu anaafte lubbuu keetuun hin feene lubbuu takkaa miti lama dhabdisiista gaafa san. Lubbuu maal? Baratti natti guddoo miti qaleetiin gumaamaa keessa ergoomii qalteeti. Kana dura nama qaltee beektaa? Sirratti si agarsiisa. Ilaalan agarsiisa. Namni jedhee deeme sanii dhaabee deebi'an beektu kana. Yaa kee narra dhageessa. Karaa lama qabda. Amaara siitaa taanaan bultii ta'e ho'itu. Tamaam qabbaneessanii ijoollee ta'e keessa dalagadhu galii taa'e. Yoo barbaachisaa ta'e intala iddullee yoo kayyattu taate Sumayyaa anaaf sirrii nyaachisuu dandeetti. Alhamdulillah rabbil alamin fayyaa qaba. Dafqa namaallee rabbiin na nyaachisiin dafqa namaallee nyaachuu fedhu. Anillee dhadhabe isin hin jenne. Anillee wacii beelaa'ee dhobadhee waan ijoollee fi ammas raba baafadhu waan kiraa mana kaffaluu dhabe isin hin jenne. Jaartii lamata naafuudha. Muudaf qashee yaana nyaata. Amma xayyib rakkoon kemaa inni rakkoo akka qabaani rakkoon qabate si. Ana rakkoo maallaqatti jaartii lamata si barbaachisa. Namni takkitti isaanuu. Si haasaan abbaasi mee haasaan narra dhaggeeffatu. Asaa kana keessa kee maallaqaa kee fixattee dhuftee barbaadde. Ilaa keessi kee bashannanaa gootee gammachisee dhuftee bira anarra ibidda naquuf. Ibiddaa miti yoo feete akka feete ta'e. Kanaafuu namni lama fuudhu miti takkitti isaanuu namni waqtii akkana hiikuu jira ati lama naafu. Hiikatti nani ani ta'isaanii kan sana alafuudha. Alafuudha. Akka nuti alabbaa kaati komaandarraa ala gadi jaartuma amma fidee wajjini gabbaa itooyi alumatti fuudhu. Dhageessa. Tokko ka jedhu wanni akka fuudhu na godhe waan ani karaa sabaatti dhagee akka talbaa eelirraa tatatatatatatatat jettu kana taka jedhu. Amma tokko yoo jedhe amala keellee sirreeffatta. Nuuriyaa innu Sumayyaa jala laalte. Sumayyaan laal lafa quuxuu deemu dachi. Hoggaa seentu sagalee isii dhageettu. Hoggama isii meeshaa itti hattaa meeshaa qaralaa hin gootu sagalee isii. Kanarraa hin barattanii abdii qabu. Maashiniidha. Maal maashinii? Maashiniidha kana maashinillee sagalee qabaa. Maashinii miti intala haati mana keessatti guddiftee laal seera guddiftee akka keessatti miti.
Keenyaa akkam nu guddise laata? Ani beeku na garreessa. Aywa. Kanaaf akkamitti argite? Akkuma keenya asumatti argattee kan isaa asuma argatte maali waliin dhoqqee uffisitanii waliin guddattamoo? Si dura sinna jaalateemi? Sinna jaalateemi? Gaaf durii si fuudhu? Aywa. Isii immoo ana jaalata. Kanaaf ani si jaaladde jaalalli nama keessa waliin jiraatin akkamitti namni fuudha? Na dhageeffadhu boo. Atuu gaaf durii ta'u mala keessa ati hin jiraattin ati jaalallaan fedhii keessi guutu si fuudhe. Amma isii laa. Wallahi jaalati na fuute laate yaa rabbi akka baasoftaarra. Wallahi maraachuuf deema. Maal jedhan misingaan keessi isaa oduma gubatu gubbaa utaalaa jedhagde. Keessi kiyya nu gubdaa gubbaa na kolfaani keessa kiyya gubaadha mana kolfaa gammachuu. Gubbaan leen gubadhu maaltu maafan gubadha odoo gubatiin lamaan keessa nu si gubeetuma mana keessa sin baasa. Gumaama argite gumaama akka baasanii makiinaa keessa goddarban kana. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Waan akka nagafadhaani kana waan akka softuun hin beekami maal si daggafadha. Dhageessa dhageettu malee. Maal inni? Xiqqii kanatti naqaanin. Yoo siin taate shaataa kee godhadhu kutiyya. Keessumaa isii kaarra tullee isii dukaatee keessumaa fedhu hin dandeetti. Keessumaa kana mika kana waliin dagalchuu hin dandeessi. Kanaafuu kana waan ta'eef yoo sii tahe gammachuun hojii jiraachuu feeta waan ani itti gammadu na gammachiisiti gammadii ka'ii waan asiin jedhe godhu. Waan ati si gammachiisoo feete waan hunda na gaafadhu malee jaartii fuutee. Si gaafadhaayyuu. Ayiwa na gaafadhu malee waan si gammachiisu. Nagaafadhu malee jaartii fuutee na gammachiisu. Wallahi na ergasiisa maal godha? Saayisi jala taayitan dhaabami. Akkam taatan? Lakki. Harreedha harreeruun dhaamtu haa waqtii amma. Afaan kee godhamu. Hin qaabu maafa qaba. Leeshin qabaafan ati maal dhadhaala dibu jirta? Akkamitti oollee qabaattee oollee kee boqottee? Wanni si baasu jiru har'a dhuftee Sumayyaa dhuftee mana jirti ani gammachuu kana keessa balleessite. Asii hima. Isiin tullee si taasifti sila duraanuu tapha akkam fuudhee wajjin mana galaa jetti. Yaa kii waan nuti jiru. Ani si humna hin cinqeen humna cinqeen. An barbaadde alattu. Keessumaa waraqaa lattaftee gidaararra yaabaastu seera. Kameree kasi. Anna cinqu akkamitti na daffartanidha. Akkamitti na daffartanii mana keessa. Siin daffarree bara. Namni ala teechiseeti akkasitti ani fuudhu. Waan ani jala dhaggeeffatamu dhaggeeffatu. Maaliin dhaggeeffatama fiti. An nama gubuu keessaa. Waan si tuni bararoon. Waan si jala gadi. Bararoon waa hedduu gooti hin bahitu. Shuf. Amma oduu keetiisi. Anduraanillee sitti himee si garadhee Nuuriyaa natti fuudhu. Nuuriyaa natti fuudhu. Didde. Eegaati didde anduraanillee mirga kee dhibbatti si eege. Abbaan fedhee yoo dhageettii kun amma safullee hin qabu gafullee hin qabu. Abaa ofii keetii didde oduu gaaf durii kabajaan na heeyamtee natti fuute ala wasaana. Amma ani fidadhe garuu taa'ee si eeguu hin danda'u. Kana waan ta'eef amma cinqii dhiisiiti ka'ii waan asiin jedhe godhe. Ani waan takka hin godhani. Waan takka sin godhani. Maal gootare? Haadha ta'eeti moo jaartii ta'eeti? Gana mana keessaa mana tolchee. Yoo haadha tillee jira moo ala wasaana kun jaartiiti. Jaartii ta'eeti jaartiin immoo akkamitti jaartii deebitee fuusisi jaarsishiiti. Maa siin haaraya? Siin haaraya? Hin beeku kaanii kan natti hin barreewu si dhagara. Moo ciqqii si ka'ii gabbatti waan siin jedhe godhe ka'ii. Hin godhu wallaahi hin godhu. Ka'ii godhi. Hin godhu. Bayyallaa ka'ii gannara. Hin baa'u mana kiyyatti. Oo fuudhuu barbaade gabbaa itoo fuudhuu dandeessa kireeffattee ala. Tamaa? Leeshin ba'a. Bayi. Si dabala jira na waan akka rabbinatti qabeetana duraan waayyoo yaaqee. Akkamitti ba'ani? Duuba amma kam fedha? Ijoollee qabaddu fuudhuu barbaadde qabaddu laakiin mana kana keessatti dhiistu. Mana keessatti kan mana kiyyaatti asitti aanan teechisee aanarratti immoo. Akkam taatare? Aywa gizaatii mana kana fuutu akkam godhu jenna. Yaaqii gorfaan kun keessatti amma. Diiwaana mibbal nagar yelam. Diiwaana waan jedhamu jiru. Manni kee ka duraalee manuma keeti. Qalaasa takkallee waan keessatti hin barbaadu. Hin bitaaf amma irraa gabahe. Kuni manni mana isiiti. Kuni amma ka'ii bahi mana isiiti. Kuni biyyatti hafee siin jedhu. Yoo didde sitti gadhiisa hooqatamu billaa akka sitti xallasdee ala kana gasi baastu. Ilmaamu. Ilmaan dhoofte. Siloo itti amma kabajaa kiyyaa ta'uu jechuudha. Kabajaa kiyyaa ta'uu jechuudha. Sitti ol kaanaan immoo. Ishiimmoo. Waan godhu beeka ishin dhadhaani. Ishin dhadhaa. Ishin dhadhaa. Dhadhaadhisi. Ishin dhadhaa. Dhadhaadhisi. Tuufi maaliif achi deemu? Waliin qabeetanu siin maqasa siin lamaan. Gattaay. Haay. Nara tarteetiin sitti achi gattaay. Yaa. Kabajaa sitti goonaan yeroo baay'ee akkam beeksisaa ture. Haay. Gattaay. Haay. Gattaay. Taa'ii siin jala saayii. Harkaan dabarsin.
Harkaan dabarsi taa'e. Gattaa isiin. Waan maqaan qabne kana ilaala akkanatti ilaala. Eegsi isin godhe isin lamaan malee. Eegsi wanni gootu jiru achi gattaa ni eegala gosi godhe malee hosi dadhabee taa'e gata. Hai. Achi gattaa. Hai. Gattaa. Kafa itisa? Hai. Akkam si fayyadis? Garuu akka malee rifadde hoo namni onni akkami qabaatee mana keessa difirtee akkami qabaatee fidee dhufe jechuun akka malee rifadde namni jaartii lammatallee fuudhoo barbaade yaani suuta mariidhaan jaartii sossobee akkasitti fuudhaa malee oo fuudhuu barbaade miti namni gabbaa'ee kireeffatee akkasii fuudhaa garuu sirriitti aaree dhugaan fakkaatee ishillee ni taa'inaan humna iraan qabu akka argitan kanatti fuudhee darbee akkasii hordoftoota fi kabajamtoota chaanaal Muhammad Tube like share subscribe gochuu hin dagatinaa nu faana tura isinii jennaa turre kinoo xumurree jirra biraa kee kenna dirqaa'ee nuuriyaan akkasitti daddarbitee achi nu goggoote kanaafuu jabaadhaatii horaa bulaa dagaagaa like share subscribe itti roobsaa amaana isinitti haa ta'u isinii jedha chaanaalli kun chaanaal keessanii nu guddisa horaa bulaa dagaagaa deebanaa hanga waan biraatti walitti jechaanu kana qofatti hin dhaabnu chaanaalli kun kaa chaanaal Muhammadi madura OTS turee OTS akka carraa ta'ee hin gubatee kana harabanne fi kanaafuu like share subscribe gochuun nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa diraamaa waan adda addaa illee kana caalullee qabannee dhufna isiniin jenna horaa bulaa deebanaa dagaagaa nagaan jiraadha.